Akkam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota qaroo Oromoo Tuube. Har'a ustaaza tokko wajjin turtii gaarii wayii gochuudha. Hanga dhuma qophiitti turtii nu wajjin godhaa dhaamsa keenya. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي جعل المسلمين والمؤمنين نورا إن المنافقين والكافرين والكاذبين والبلتجنة حباء منصورا أما بعد أمة كينيا دبتشوفس جلسوفس نمركسا دبتشوف أكيد دبتا نمدبا جلسوف أكيد جلسا نمدبا kana waan ta'eef wanti ani har'a isinii dubbachuu barbaadu dhimma biraa osoo hin taanetti dhimma oromummaa qofa. Dhimma oromummaa jechuun dhimma amantaan wal qoodutii miti. Ilma lagaa fi baddaadhaan wal qoodutii miti. Ilma garee fi waan adda addaati wal qoodanii miti. Dhimma oromummaa takkatti irratti hundaa'ee har'a nasiyaa gabaabduu wayii isinii dabarsuu barbaada yaa ummata Oromoo. Haga xumura qophii keenyatti, haga xumura haasawa keenyatti nu faana bu'aa, nu caqasaa. dhaamsa nu isinii dabarsinu irratti nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Inni biraa wanni ani har'a irraa dubbachuun barbaadu waa'ee gootowwan teenna, qabsaa'ota teenna, sabboontota teenna warroota mana hidhaa keessa jiran. Mana hidhaa Qaallittii fi akkasuma manneen hidhaa Oromiyaa guutuu keessa warroota jiran irratti xiyyeeffadheen dubbachuu barbaada. Sanniin keessa namni tokko lama kan ani fudhadhu ni jira. Tokko kan ani sadarkaa tokkoffarratti fudhadhu Jowaar Muhammadi. Jowaar Muhammad har'a dhimma ufiitiif osoo hin hidhamin dhimma oromummaatiif hidhamee mana hidhaa Qaallittii keessa jira. Kana waan ta'eef yaa ummata keenya maaliif achitti callisnee ilaalla? Har'a guyyaan inni jiru guyyaa 11ffaa lagannaa nyaatatti waan inni jiruuf maaliif callifnee ilaalla? Wallaahi Jowaar du'e jechuun inni homaa ofirraa hin buusu. Saba ufiitiif garuu nurraa waa buusa. Jowaar Muhammad du'e jechuun ilmaan teenna guutuun dhumte jechuudha. Sabni Oromoo dhume jechuudha. Sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatu kan inni qabsaa'aa fi ture hundi isaa boollatti gale jechuudha. Maaliif callifnee ilaalla? Sheekii fi qeesilleen ummanni Islaamatii fi ummanni Kiristaanaa kasabaan Oromoo ta'ellee maa callifnee ilaalla? Jowaar Muhammadiif haa dirmannu. Baqqalaa Garbaas, Hamzaa Booranaas akkasuma warroota isa wajjin hidhameetiin hin jiru. Har'a yoo dhageenyu namoonni hedduu waan warra lagannaa nyaataa keessa jiran keessaa namoonni kufaniitiin hin jedhan hin jira. Denga dooyita dhaddacha irratti dhiyaatan dubbii dadhabaniitiin bar dhaddachi beellame. Kanaaf ummanni Oromoo ka'a haa qabsooynu, gadi baanee haa qabsooynu. Qabsaa'uu afaanii namni hunduu ni qabsaa. Amma haa qabsooynu, haa kaanu. Maaliif teenna? Maaliif walirratti ilaalla? Maal eeyna? Yaa ummata keenya kanaan ala wanni ani isiniin ibsuun beekna. Akka itti qabsooytan an asii isinitti achiin immoo isinuu hin beektan akka itti qabsooytan haa qabsooynu isiniin jedha. Yaa ummata keenya walirratti ilaalina. Qabsoonta walirratti ilaalanii miti. Qabsoonta abbootii amantaatii galchanii miti. Qabsoonta qeerroo fi qarree qofaa galchanii miti. Qabsoonta hundaati. Qabsoon ta amantaa kiristaanaatii galchanii miti. Ta amantaa islaamaatii galchanii miti. Sabni Oromoo guutuun ka'ee qabsaa'ee akka namticha kana namticha dhiiga nama dhugu. Namticha ummata keenya dhiiga dhugaa jiru. Wallaahi namtichi kuni bineensa. Bineensa boquu caala bineensa namaattu irra badaadha. Bineensi boquu bar. Dhokatee si nyaata kun ammoo zaahira sitti bahee si nyaataa waan jiruuf kanaaf haa qabsooynu namticha kana dhiiga dhuyne dhiiga isaa buufneetiin akka guyyaa muraasa keessatti jara tana hidhaa baafannu isiniin jedha. Bar jarri du'aa jirti. Guyyaan itti deemu kun guyyaa du'aa itti as fidaa deemaa jira malee irraa achi fageessaa hin deemu. Kana waan ta'eef ummanni keenya maal eeydan? Maal eeyna? Ka'aa yaa ummata Oromoo, yaa qeerroo, yaa Baale, yaa Arsii, yaa Diidaa, yaa Wallagga, yaa Jimma. Maal eeyda? Yaa ummata Oromoo maal eeydan? Ka naannoo adda addaa keessa jirtan maal eeydan? Ka'aa qabsaayaa ummata keessanii warra hidhaa jiruuf gaachana ta'a qabsaa. Bar isaan amma garaa murataniiti. Bar garaa muratanii lagannaa nyaataa jammaran. Garaa muratanii lagannaa nyaataa jammaran. Kana waan ta'eef amma asumarratti isinirra dhaabaa haa qabsooynu. Ka'aa injifannoo ummata Oromooti. Jowaar Muhammad faanuu yaati.